Yooyyaa nagaa keessanii maatiiwwan chaanala keenyaa bakka jirtan maratti nagaan koo sinaa qaqqabu. Har'as immoo viidiyoo ajaa'ibaatiin walitti deebinee jira jechuudha. Sanuu ji'a sadii booda jechuudha. Chaanala Ibsaa Appis irratti barnoota garaagaraa waa'ee teekinooloojii wajjin waliin qabatu isin biraan gahaa turree jira jechuudha. Viidiyoo kana immoo adda adda kunneen turree isin qaqqabsiisaa hin turree jechuudha. Kanaaf nuuf kalchaa isiniin jenna, baay'ee isaa nuuf kalchaa isiniin jenna. Amma kunuutti deebinee jira. Viidiyoota guyyaa guyyaadhaan isin qaqqabsiifna. Isin immoo viidiyoota keenya like, share, subscribe gochuun akka nu cina dhaabbattan abdii guutuudha kanan qabu isin jedha. Miira keessan immoo dhuma irratti koomentii irratti nuuf barreessuu ni dandeessu jechuudha. Kanumarraa ka'uutiin chaanalli keenya gadi siqee waan jiruuf warroon haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalama. Warroon immoo dura jirtan like, share namaaf gochuudhaan chaanalli keenya akka duraatti akka deebi'u taasisaa isiniin jenna. Yaada keessan immoo koomentii irratti nuuf barreessaa. Viidiyoo kana immoo like tuquutiin eegallaa. Amma gara viidiyoo keenyaatti. Addunyaan keenya kun waan nutti agarsiisin hin jiru. Nama qaama isaa dhiqannaan du'e jedhu dhageessanii beektu. Amantanis amanuu baattanis kun ta'ee raga. Namichi iskiriin irratti fakkii isaa argitan kun qaama isaa dhiqannaan du'e. Eeyyen qaama isaa dhiqannaan du'e. Isin qaama keessan erga dhiqattanii guyyaa tokko, guyyaa lama yookaan guyyaa sadi hagam yoo fagaatte guyyaa 5 gidduu ta'a. Namichi kun waggoota 50 oliif qaama isaa dhiqatee hin beeku. Yaada waggoota 50 oliif Haamuu Haajii jedhama. Lammii warra Iraan yoo ta'u, onkoloolessa 26 bara 2022 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti ganna 94tti du'aan addunyaa kanarraa boqoteera. Haamuu Haajiin qaama isaa osoo hin dhiqatiin waggoota 50 oliif turuu isaarraan kan ka'e nama xuraa'aa addunyaa kanaa jedhamuu danda'eera. Iraan bulchiinsa Faarsi keessa jiraataa kan ture Haajiin namoonni naannoo sanaa akka inni qaama dhiqatuuf irra deddeebi'anii yaalanis dhukkubamna saaxila sodaa jedhu didaa ture. Kana jechuun isaa immoo qaama dhiqachuun umurii akka gabaabsu, qaama dhiqachuu dhiisuun umurii akka dheeressu amana. Dhuma irratti ji'oota muraasa dura humnaan akka qaama isaa dhiqatu godhamee ture. Erga qaama isaa dhiqateen baay'ee osoo hin turin xiqqoon immoo dhukkubsatee du'e. Bara 2014 Teheraan Times waliin turtii taasise. Nyaanni inni jaallatu foon xaddee akka ta'e dubbatee ture. Tajaajilli oduu Iraan akka gabaasetti waggoota dheeraaf qaama isaa osoo hin dhiqatiin turuu isaarraan kan ka'e qaamni isaa malaa fi xuriiwwan garaagaraatiin kuulame argama. Haajiin tamboo xuuxuus ni jaallata. Maatii qabaachuuf dhiisuun isaa wanti beekamu jiraachuu baatus namoonni naannoo sanaa deeggarsa gochuuf yaalaa turaniiru. Haajiin wanti jibbu yoo jiraate nyaataaf bishaan qulqulluu yoo namoonni naannoo kennaniifidha. Haamuu Haajiin erga du'een booda Giinness World Record irratti nama xurii addunyaa kanaa ta'e galmaa'eera. Yaada nama xurii addunyaa kanaa jedhamtanii yeroo galmoofta dhaloonni riikardii kana cabsu jira laata jenna. Kun gaaffii keenya. Nama waggoota dheeraaf qaama isaa osoo hin dhiqatiin du'e isa jalqabaati moo miti kan jedhu falmisiisaadha. Bara 2009 Hindiyaa keessa namni waggoota 35f qaama isaa hin dhiqatiin fi ilkaan isaa hirrigatiin ture jira jedhamee gabaafamee ture. Sana booda namni sun maal akka ta'e wanti beekamu hin jiru. Maddi BBC Afaan Oromooti. Hanga dhumaatti turtiin faana taasistaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Amma viidiyoo isiniif hojjennaa jidduu kana torbee kana keessa viidiyoota ajaa'ibaa qabannee isiniif dhiyaanna. Viidiyoota bohaartii fi viidiyoota barsiisoo ta'anii isin hanga dhumaatti turtiin faana gootaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Warroon haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Viidiyoota ajaa'ibaa irraa argattu jechuudha. Koomentii godhaa isiniin jenna. Namootaaf immoo share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoon keenya kana fakkaatti hanga viidiyoo ibidda ta'eetii walitti deebinutti nagaan naaf ta'u.